Egaa shama kabajamtoota fi daawwattoota fi hordoftoota qafiira tuubtaatan kunoo akkuma ilaaltanii agartan qafiira jirra sagantaalee bohaarsoo fi gaaffii gaafachuudhaaf dhufnee as jirra gaaffiin tun gaaffii akkamii kan jettu gaaffii somanaa wajji wal qabattu gaaffiilee tanatti bohaartan jennee abdii qabna dhufanii. Egaa hordoftoota kiyya qafiiraatiif har'a kan itti argamu magaalaa gudditti Harargee ba'aa keessaa katee gandi takka ganda qafiira jaamsanii gandi qafiira jaamus kana gaaffiilee sadi isiniif qabadheetiin dhiyaadha. Gaaffiileen sadeen sanis maal jetti keessaniif fakkaatu jalqaba irratti raayyaa abbaa mancaa maqaan isaa eenyuti lammadarra ደግሞ soojijjiir guyyaa meeqaffaa godhama sadaffaarra ደግሞ soomonnee har'a guyyaa meeqaffaati kanaafuu laallee nama karaa deemu takka haa gaafannu mee duraan dursee maqaan keenya obboleessa kee Waaqi Rastam Muhammad Jama. Rastam Muhammad gaaffiin si gaafadhu gaaffii takkaan si qaba mee raayyaa abbaa mancaa maqaan isaa kadhu gaa'in Raayyaa abbaa mancaa maqaan isaa Raayyuu abbaa mancaati. raayyaa abbaa mancaa maqaan isaa kadhu Raayyuu abbaa mancaati Ustaaz Raayyaa Jama. Aye. Lamaffaarra ደግሞ soojijjiir kajaaniin soomana guyyaa meeqaffaarra godhama Soojijjiir kajaamu soomana guyyaa 15 godhama. 15 oollee galgala 16 oollee 15 oollee galgala 16ti. soojijjiir ka godhamu haaya mee gaara mul'ataarra dheeraa gaara kam yookaan gaara mul'ataa dura uumame gaara kam Tana waan beeku. Tana waan beeku waan kijibu. gaara mul'ataa dura uumame hin beektu Beeku. haaya kanaafuu itti yaadu koo Ayyee. mee gaaffii takkaan si gaafadha gaaffii san tartiibaan naa deebista mee kana ni beektam raayyaa abbaa mancaa mee maqaan isaa kadhu gaa'in Maqaan isaa Raayyuu Maxxiin beekaa Abiraan Bamancaati. ayya haya gaaffiin lammadaa maal jetti ni beektaa soomana kana guyyaa 15 waan jaanii jira meewonni san maal Soojijjiir. soojijjiiri ayya arra galgala meeqaati Galgala 16ti. galgala 16ti kanaafuu arra kabajama moo boru kabajama soojijjiir kun Edda jijjiirama. Edda har'a galgala kabajama qaba. arra galgala jechuun halkan 16ti soojijjiir jaamu halkan 15 jaamu halkan 16 jaan Soojijjiir moo? Soojijjiir ka jee halkan 15ti. halkan 15 guyyaa 14 oollee galgala 15 Guyyaa 15 galgala nyaatanii akkas jechuun kanaafuu boru amma 16 deemnaa beer 16 deemu. kanaafuu arra galgala Har'a galgala jechaa kan nyaatan. kan nyaatan soojijjiir ayyee Maqaan kiyya Tastii Abdallaa naan jedhama. Tastii Abdallaa mee raayyaa abbaa mancaa maqaan isaa kadhu gaa'in Raayyaa abbaa mancaa maqaa isaa kan dhugaa hin beekne wallaahi mee gizee tilmaamtu eenyusi fakkaata hin beekne wallaahi. hin beektu raayyuma abbaa mancaatu hin beektu mee nashiidaa isaa keessaa takka nu jee Shidaa isaa keessaa yoo ishii dila hin dhuntu. Mee takka jee, takka. Soojjala keessa jirti. mee soomanni har'a guyyaan meeqa Soommanni har'a guyyaan 11. soomanni har'a guyyaa 11 eega soomanii eegalee 11 jechuudha hayyee guyyaa 15tiif guyyaa 16 jidduutti waan godhamu jiraa jaan mee wanni san maal soojijjiir kajaan ni beektaa Soom jijjiir. soojijjiir san Hin beekan. soojijjiir san guyyaa meeqaa godhama 15 booda. 15 sanii godhama Aborradee jaamu bareechi aborradee. akkas godhama jechuudha kanaaf Aborradee jaamu fira kee bira wayim abooradeen jennaan man soojijjiir san guyyaa meeqaa godhama soom jijjiir jechuun 10 boodaati. Soojijjiir ka godhamu. soojijjiir 10 boodaa godhama jechuudha hayyee hedduu garaan tana mee namarra dhiiraatiin gaaffii gaafachuu deema mee duraan dursee maqaan keenya Imaaj Hassan Ahmad naan jedhama. imaaj gaaffiin tiyya maal jetti beektaa ka dura raayyaa abbaa mancaa maqaan isaa kadhu gaa'in Raayyuu maka. raayyaa abbaa mancaa kadhu gaa'in Raayyuu. Raayyuu mattiin beeka. raayyuma beektaa hayyee mee akka Harargee kanatti guyyaa soomanni 15 waan jaanii jira wanni san maali Soommanni 15. soomana yookaan 15 yookaan 16tti Angaamma soommana guyyaa 7 beeka. soomanni ganaa guyyaa torba Eeka. soomanni ganaa guyyaa torba Torba ka. Rafeetumaan ka'u jiran. ayyee soojijjiir san ayyee guyyaan soojijjiir jaaniin san halkan meeqaati 15 ka sun ganaadhaami. guyyaa 15ti Gana. guyyaa 15 oollee 16ti moo akkamime Guyyaa 15 galgala guyyaa 14 galgala 15. arra soomanni meeqa Har'a soommanni tooruma 9 kana jira ka. 9 torba Sagaluma. ayyee galatoomiyaa Ayyaa. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam. Mee duraan dursee maqaan keenya? Barakaatu. Ramadaan Muhammad Yusuf. Ramadaan Muhammad Yusuf arra gaafii takka lama si dhiyeessu deemna gaafiin san maali raayyaa abbaa mancaa maqaan isaa kadhu gaa'in Mbeni abbaa isaa Raayyaa abbaa mancaa battiin beeka. raayyuma abbaa mancaan beekta kanaafuu maqaa isaan beektu raayyaa abbaa mancaan beektu Beeku. hin beektu raayyaa abbaa mancaa raayyaa abbaa mancaan beekoo jechuudha hordoftoota kiyya Ramadaan keenya mee soomanni har'a guyyaan meeqa 15 isaa keessa jira. 15 isaa keessa soojijjiir kajaanii san guyyaa meeqaa godhama
Guyyaa kudha shaniiti. Heh? Guyyaa kudha shanii. Guyyaa 15 hojii jir godhamaa jechuudha. Duraan dursee maqaan keenya. Liyaas Umar. Eelas Umar. Gaafiin kiyya duraa maal jettiin beektaa? Raayyaa abbaa mancaa maqaan isaa kadhu gahin. Gaasaa ka dhugaan beeku. Raayyaan beektu moo raayyaa abbaa mancaatiin Raayyaan hin beekne? beeku. Ayyee. Maqaa isaa ka dhugaa sanii hin beeku. Hin beektu. Akka Harargeetti soojii jir kajaan takkaa jira. Soojii jir san guyyaa meeqaffaa godhama? 15 Guyyaa 15ffaa godhama. Guyyaa 16 oollee moo? Guyyaa 15 oollee? 15 oollee. Guyyaa 15 oollee guyyaa 16ffaa. Haya. Gaarri gaara mul'ataa dura uumame gaara kami? Gaarri gaara mul'ataa dura uumame gaara kami? Beektu? Hayyaa iddoo galata.